Afuramanati, Thailand. Harman kabate, wagga sagala gotin jirate, mirga kabara, abenya koto cuma balik. Wagga mereka sojina sama kali semua cikesa muda. Wagga mereka subhana jiratu, dunia adalah kase, aman dunia sudah berbalik kerana mereka mereka bercakap serah kerana.
beekamoo. Namni jaalata. Ishee. Gaarraan ni jaalatti. Ishee. Intaatti kaatti ijoollee ni jaalatti. Namni dargite. Bakka kan inni hin jaalanne. Kanneen bata muraasaa kan beelee nyaachisa. Maal ishee qabanii jirtu? Harmeeshin qabadheera akka ishiin qabadhee. Harmaa barka. Maaliif harma qabadhaa? Harka keessan baqadhaa. Harmeeshin keessan baqadhaa. Harma maaliif qabadhaa? Hiitii tataan qabadhe. Hiitii? Harma keessa baay'ee hiitii kaa'ee jira. Harma kana keessa hiitiin jiru kun opereeshinii ta'ee achi booddee maal gochuudhaaf? Opereeshinii dhahuun yoo dhaqxe na waraaba. Achi booddee maal gochu? Akkam booda na jeefte achi booddee? Sababa na jeeftee biyya shan teessise okseen galchu. Yoo fidee ishii? Meel kenne? Eessaa fiddee? Ani asin hojjedha. Isheen egaa qabamtee waggaa kiyya torba guuteefti. Maal godhaa? Harma ishee dhiigaa qaba. Yeroo yerootti deemtee mana hospitaala hin ilaalamti gaafa. Amantaan isaanii maal? Ortodoksii. Galata fidaa kanaafis. Ani biran jiru maatii keenya keessaa kiristaaniyaan qofaadha. Maatii guutuun isaanii ortodoksii. Taphala tursaniiru. Tursiisaniiru jeeshanii wal mana gattee achitu. Jeeshan taphala kee teessee. Amma kana garuu jijjiiramni wanti argame jiru. Jiru baay'ee eegaan ture. Dura isaa jennaan janii duubatti hafan turanii. Amma immoo isheen baay'ee of dadhabanii maal jedhanii abbaa manattis muufata qabdii natti fakkaata baatee maatii keenya bira deemtee. Maal godhaa dhukkubni kun? Dhukkubni kun yeroo baay'ee mataa dhukkubsatti of hin dandeessu bakka kun kana yeroo hundaayyuu yeroo qorra uffata teessi qorra fakkaataa keessa baqata. Rigeerri koonu Yesuus jiraataadha. Ameen. Mena meeman. Guyyaa har'aa kana inni jireenya kee qabeessa dhiisee godaana. Yoo guyyaa meeqa si hafejeessuudhaaf? Guyyaa meeqa si hafejeessuudhaaf? Ji'a lamaan kana boqonnaa. Ji'a lama qofa. Attam goota jecha ji'a lamaan kana. Nana jeesana kan sadee kana murtii. Fannisu murteesseetti. Naffannisu. Har'a egaa Yesuus kan jedhamu fannoo gubbaarratti fannifamuu keenya argiseera. Anamitti kan qabee isa fannifamee fannoo gubbaarratti fannoo godhatti ganaanni Yesuus qabeera. Harma keessa kan jirtu hiitii maqaa beeksanarraa kaafte keessaa godhaalte. Isa kibate inni akka mul'atu keessaa. Hundee maqaa dadhabeera. Acha fiitaa yaadee. Harka keessa harma keessa kun abidda humna dhiiga godhachaa Jesus name. Leekan hundee jira. Yeroo sadi sakki dhaqaraa jedhan sagalee guddaa yeroo sadi iyyi keessa dha tokko nam sadi go daf. Tokko. Isa dhuma. Iyya keessa gooftaa sirnaa guddaa godhachuu danda'u. Hallelujah. Obboleetti baga gammaddee kottu sodaatin hiikamtee itti fayyiteetti kottu. Ofii deemuu dandeessu? Kottu obboleetti. Baga gammadde. Maal taatee kaatee? Mee amma ilaali eessa hirtam? Maal taatee kaate? Har'aa kaasee waaqayyo nagaa keessii deebiseera. Seexanatu sirratti hojjechiisee harmi kee opereeshinii akka ta'uuf akka ji'a lamaan kana duutuuf seexana sirratti hojjechiisee har'aa kaasee harmi kee nagaadha. Akka bilaal harma kee kana harmi kee nagaadha. Akka bilaal Yesuus hin dhukkubni keessa jiru. Barichi akka bilaal. Kanaan duroo baay'ee engaddu hospitaala seenee tanuu qaqqabanii hirkisanii na cajaana keessa baqa. Harkaa qabuu dandeessu? Qabuu danda'u qabanii isaan achitti ilaallaa naannaa fudhannaa jedhanii. Amma moo bareechi qabinuu agarsiisime?
dandeessu maayyuu. Qaqqabana dhukkubaaree kaddas garaa sa'uun fi naannoo fudhatamuudhaan hospitaalatti na tuttuqame erga sanii na dhukkuba. Mataan keessi kun meeshaa hojii deebiin agarsiisi mees keessa. Namni kun arguu beeksisa bakka isaan itti gorsee gara baay'ee. Afaan kee maal jedhu? Ortodoksii. Taphatatteetta kanaan dura? Bishaan bitii taphatte? Sabala na fayyisaalee mandee. Fayyadattaalee? Fayyina na dhukkuba. Surkuusee taphatte? Jechuun mana kootitti hongalee achi yoon kenna dhiisaa mana kootitti hongalee natti deebi'e. Amanteen taphatte? Jee shanan taa'e. Seessaa taphatetti? Sabala hoolotaa kan jedhamus gaaraami. Shawaa keessa moo? Amma gooftaa fudhachuun barbaaddu? Na fudhadha. Galla bira gooftaa. Yaa Waaqayyoo. Yaa Waaqayyoo. Har'aa kaasee. Har'aa kaasee. Biyya lafaa. Biyya lafaa. Seexana. Seexana. Hojii isaa ganeera. Hojii isaa ganeera. Cubbuu koo hundumaa. Cubbuu koo hundumaa. Haafunaaf jedhe. Hafuuraaf jedhe. Naaf dhiisi. Naaf dhiisi. Galmee jireenya bara baraa irratti. Galmee jireenya bara baraa irratti. Maqaa koo naaf galmeessi. Waan na simatteef. Waan na simatteef. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galata eessaa. Miggiyaan foonis miggiyaan muraasa tokko nama beeksaniif akka hojii nama beeksichaa. Yeroo ammaa kana kaasee waaqayyo gooftaan nagaa keessii deebiseera. Duuteera. Har'aa kaasee manatti galii harka keessee maasii godhaa akka eegan. Na keessa baqataa kan nuti bakka yoo harmi natti qabu harka kee koo keessa na baqataa na nyaata miila koo keessa na baqataa bakka ija koo danda'u hin qaban. Ol kaasee na agarsiisa marga kee. Wanti jiru jira. Namicha Naazreet kan jedhanii rifeensa mataa mataa. Ameen ameen. Ishee nama iskariidha. Ammaa kaasee Kiristoos ni godhe sannicha ta'uu kan biraa. Isatti qabateetiin hin fide akka iddoo kana fidii dabalee ofii kootis iddoo kanatti fayyeeraan. Okay. Yoonan as dhufta jedhee jalqaba waan ishiinaan jedhu waan ta'eef sirraatti isa ogeessa baay'een beekaa waan ta'eef kootu jedhee waameen. Isaan kamisa dhuftee ture. Guyyaa kamisa galgala dhufanii na bira bulanii jimaat ganama hospitaala geessee gaafan jedhu. Ultrasaawundii fa'aa wantoota hojjetamuu qaban hunda hojjisiisitii deebisii fidinaan jedhanii hojjaa duraa ganama geessee gaafan jedhu. Gaafa jimaata gaafa dhalan dhiitan jira ture. Gaafa sirinjiidhaan keessaa waraabanii saampilii fudhachuudhaaf jedhan garuu dhiitichi jalaa dhufate hin bade. Gadi baatee kaatee isaanuu jirnaan jedhanii iddoo waraqata natti kennite. Achumaan dooktaratti ol seenee hin dhabdanii jennaan baqqaadheen deebi'e gadi. Achiin ultrasaawundiis geessee laalchisee gaafan jedhu riizaatiin ultrasaawundii hunduyyuu hin jiru noormaaliidha hunduyyuu ishee dee fudhadhee uuman deebi'e. Taayitaachuu riizaatiin ultrasaawundii ilaalamoo inni hafuuramaan kun nama qabu. Maayikirooskooppii Yesuus ijoollee dhabe malee ultrasaawundii isa eessattuu dhabe mul'atu. Inni si nyaatu warra ija Yesuus si keessaa dhaameera. Hin mul'atu ba? Kana fakkaata sana fakkaata namni ultrasaawundii biyya lafaatti hojiin hafuura hamaa hin mul'atu. Agartuu Yesuus hin mul'ata. Har'aa kaasee garuu irraa waraanameera. Isaan qofa miti godhee wanta nyaaneen isaanii kan sirraas waraanameera. Baga gammaddan. Daqiiqa ammaa kana kaasee nagaan ta'eera. Gooftaatti immoo jabaadha. As turmoo deebi'anii galu. Deebi'anii galu gosi nan tursiisa. Dhugaa dhufanii ba'anii ammaa kaasee nagaan ta'eera. Fayyina fuudhanii ba'u zayitii immoo bartanii biyyichatti galanii maatiin gooftaa akka ittiin balaaleffatan amma akka ittiin yeroo sana hammatan ga'eera. Aadaa wayii qabu baay'ee iddoo sanatti naannoon sun hundi isaan ortodoksii waan ta'eef sana gidduu akka waan biraa galu barbaadan. Sirrii miti amma gaa kabbaan የሆነ ሰፈር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉን ይዞ ወጥቷል። ለኢየሱስ ለነገራ ለምን እንደሆነ ተመደዳ ጀባሪ ይሁን ለፈተና ነው ከለማከሱ ያለው